Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota koo YouTube chaanaalii Faaruu Miidiyaa jalatti kan argamtan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan hafuura baay'ee nagaa kootu waaqayyoof haa galatu nageenya na bira jirtu birallee dachaa daddabalee akka jiraatu abdiif amantii guutuu waaqayyo biraatiin qaba baga nagaa keessan taatanii baga yeroo kana geessan isiniin jettuutiin jaaladha akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u inni nagaan nu baay'isee galata guddaa fudhatu egaa nagaa inni nuuf kennee nagaa wal gaafannaa waaqayyoof galanni haa ta'u egaa baga nagaa keessan taatan isiniin jettuun jaaladha warreen gara YouTube chaanaalii koo haaraa dhuftanii baga nagaadhaan dhuftanii weelkaamana dhuftaniin jireen jira akkasumallee like share subscribe gochuudhaanii hiriyoota keessaniif qooduudhaan maatiin akka isiniin jettu asumaan kabajaan isin gaafadha waaqayyo isin eebbisu warreen akkasumallee na jajjabeessaa jirtanii akkasuma jabaadhu naan jechuudhaanii karaa garaagaraatiin na bira dhaabattanii YouTube chaanaalii koo share gochuudhaanii karaa garaagaraatiin obboloonni na jajjabeessaa jirtanirree galatoomaa isiniin jechuutiin jaaladha hundumaa keessa waaqayyo isin eebbisu eebbifamaadha egaa nama biraa otoo hin taane numatu wal jabeessaa kan karaattis ol gatu numadha kan wal jabeessus numadha kan wal deeggarus kan wal gargaarus numadha jechuudha egaa YouTube walii guddisuun karaa salphaadha malee karaa dheeraa namatti fudhata jedhee yaadu namoota tokkoof immoo wanta karaa dheeraa wayiitti fudhatutti fakkaachuu danda'a garuu YouTube walii guddisuun wal jajjabeessuun karaa dheeraa namatti fudhatu karaa gabaabaadhaani kanaaf YouTube kana share godha like godha subscribe godha isiniinan jedha hiriyoota keessanis dhaqqabsiisaa isiniinan jedha waaqayyo isin eebbisu ayyaanichi immoo keessanirraa jiraatu kanaaf jabaadha isiniinan jedha tole egaa gara ergaa kootti hin darba ergaan irra qabadhe isinii dhufee yookaas immoo wanti qabadhee gara keessanitti fuula keessanitti argame walaloo gabaabduu qabadhe isinii dhufee jira egaa walaloo kuni walaloo gabaabaadha sababiin walaloo kana gabaabaa kana isinii dhiyeessuu yaalee fi hirmaannaan keessa hammami immoo walaloo kana dhaggeeffatanii itti eebbifamtanii hiriyoota keessaniif share gootu hammami hirmaannaan isaan eenyutu na dhaggeeffata nama meeqan na dhaggeeffata kan jedhullee irratti ilaala jedhanii walaloo gabaabduu kana qabadhee isinii dhiyaadhe jechuudha egaa warreen immoo namni lama yoo itti eebbifame gahaadha garuu immoo isinis hirmaannaa gochuu qabdu nama tokko gaafa gara tokkotti tattaafatu namni jajjabeessu yoo jiraate isa caalee isa duraa caalee argama kana isiniin jechuun barbaada isinillee sumaanii na jajjabeessuun dagatinaa isiniin jedha gabanumaan gara walalootti dabarsaa ana faana akkana jedha silaas lafa kanaa eenyutu laatee akka abbaa qabeenyaa buufatee baadiyyaa magaalaa dhuunfatee xinnaa waamee saalaatee foonii baasee addunyaa foonii baalee addunyaa dhakkaatee afuurri eezaa dhiiga yaabbatee foon yaabbatee bineensi hamaan hundatee bineensi hamaan galaafatee garuu kana yeroo kan waaqatti xoofoon xuraa manaa gadi baati onnummaan dhufee battuma yaabbata gaan basaa ol qabatee gaanfataa ol qabatee falmata weennuuf maalisaa biyya gadhiisanii sodaanu biyya gadhiisanii sodaanu egaa namni kana dhaggeeffatu cimsee qabsaa dursa walii gadadoo saabiyyaa calaas dursa walii seexanaa sarsaas gadadoo saabiyyaa calaas waaqayyoo jiraannee baannee dhaloota hamilee isaa kaasnee lolicha barsiifnaa daandii agarsiifnaa fuuldura dhiifnaa
baay'ee 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 kabajaan obboleettii keessanii eessanii